ስራ እንዳትጫወትብኝ እኔ ልጅ አይደለም ይሄ እኮ የህይወት ጉዳይ ነው። ነገርኝ እውነተኛ እኔ ልጅ አይደለም በከረሜላና በብር ይነታለላል እንዴ አለች ፈዮ ሰፈዮን አማርኛ ዳንጀት ጀቹudha አንሞ ኦሮሚፈታን ሲኒ ሂጋ ናጌፈዳ ዱጋ ዜና ኩን እኮ ብሪidhaan iyyuu hin hiikamu namni እኮ ትራንስሌቲ ብሪidhaan godha appilikeeshinii birriidhaan gadi buusa anarraa tola dhaggeeffattu jechuudha afaan oromootiin isinii hiika ani ijoollee miti ani mucaa miti karameellaaf birriidhaan nan attaalaliini nan deebi'e naan jette garuu immoo ufee iddoo hojii si barbaacha dhufee jira jetteeti jiraatti dawwaleetu jechuudha jiraanii kunoo sin dhageessisa viidiyoo natti dawwalii viidiyoo dawwalii na ilaalii ani bakkuma hojiin jira barbaacha dhaqxe dhugaa rabbii ani badee edaa jaarsin nama mararaa idoo dhugaa waaqaamani yeroon as taa'ee ilaalu yeetaabbaatu ani ganaan jaarsa barbaada maaltu nagachi findixxeedheen qophaa koo jiraadha jechaan ture lakka jaarsi faayidaa qabadaa jechuudha. Dhugaa har'a reefu naa galte akka jaarsi faayidaa qabu akkasumallee akka jaarsi miidhawu har'a naa galee jechuudha har'uma naa galee suma sirriitti garuu immoo jechuudha jiraan gara maatii isaa deemee jira. Wanti fudhate sabboontuu fudhatee gara maatii isaa deemee jira achitti maal jedhanii sirbaa jiru beektu hamaa mootee laaliyoo obboo koo nagaan gaaliyoo haadha boosisii abbaa boosisii reewoo laaliyoo jedhaniitu simachaa jiru eenyuun sabboontuudhaan amma immoo har'a galgala immoo sirba isaan sirban jechuudha har'a galgal Ansoosillee sirbu jechuudha. Ansoosillee wareen deebitee deebituu duruun deebiti jedhaniitiin aalaltuun hin gogde isheen fura keessaa hamattuun hin sobde isheen buna keessaa wareen deebite jedhanii sirbaa jiru aadaa warra Wallaggaa akkanatti sirbu jechuudha. Hundumtuu dessiteenyaarra jiru yaa'u fayyoo ko dhugaan siin jedha yeroo hundumaayyuu si jajjabeessu numa siin jedha innillee hamaamotee si agarsiisuuf ture. Ga'uusitu immoo viidiyoo dawwaluu dide malee hamaamotee si agarsiisuufidha. Nuuf immoo sabboontuun wanti nu ergitee jirti viidiyoo shoortii sirballallee jiru inda'uun biyya arabaa waan turteefu intalli deebitee dingilii taateetti jedhe jira. Dingilii taatee jirti sabboontuun dingilii taatee jirti jedhee nutti himaa jira. Maaliif immoo boru sin argaa borna argitaareechaa jirtu fayyoon immoo jechuudha boru wal agarraaree. Boru wal agarraaree jetteeni har'a maal seetan ijoo har'a sanbataadha har'a hojiin jira har'a hojiin jira amma dhugaa siniin jira har'a hojiin jira isa warri soddaa girgir jechaa jiran hamaamotee miizoliin girgir jedhanii akka waa qos jechuun taatu isa isaan girgir jedhanii cooma muraa maal goggochaa jiranii bakka hojiin jira yaani hojii makoorra jira sanbata abadan hojiin hin jiru har'a sanbata akka ta'e numa beektu amanaa jala muraatii inni maal gochuuf beektu. Har'a galgala hamma isheen tasgabbooftutti sammuu ilma namaa eeguun immoo barbaachisaadha eenyuyyuu taanaan isa mararti maaliif jennaani dingilii isaa duraa isheetu fudhateera waan ta'eef fayyoon dingilii jiraa duraa kan fudhate fayyoodha tokko jedha lammaffaa immoo haadha ijoollee isaati sadaffaa immoo haadha manaasaa ishii duraati jechuudha eenyuyyuu taanaan haadha manaa ishii duraaf bakka laata abbaan manaa jechuudha borus iftaanis yoo ta'e ishee irratti waan gaarii argeera hamaas argeera waa hedduu irratti argeera chaalenjii hedduu waan ta'eef garaan isaa ishee jaallata jechuudha garuu immoo sabuma xiqqishuu sana walitti bu'aniif jecha immoo yaa'u maal godharee nan aarsa je'ee dhiirri taraf je'ee yeroo ka'u zarraaf yeroo jiru dhuguma dhiirri tokko zarraaf yeroo jiru waanuma je'e raawwata waanuma yaade sana bakka hin geessisa anis nan aarsa je'ee likkiidhaan itti galuu danda'a garuu immoo hin jaallata fayyoodhaan maal je'ee beektani sammuu ishee eeguuf jecha nan dhufa boruu jedhe har'a maal sanbata galgala miti har'a makiinaa kontiraata qabatanii har'a galgala dhufanii jechuudha boru dirqama hojii gala inni kan inni boqonnaa fudhateeru guyyaa afurii fi'a jechuudha isaanis har'a fixa jette nitti mite sabboontuun har'a boqonnaa fixu boru ishee eegaa sabboontuudhaan illee viidiyoo boruun hin gadhiifti. Kaleessa hin gadhiisne gadda durallee hin gadhiisne har'allee hin gadhiisne keessummaa garmalee baay'atanii jiru reefullee mushurroo addisii ta'eela isa duraa caalaa jette isa duraa caalaa isa ammaatu mushurrummaan natti bareedee mushurrummaan natti tolee jechaa jirte jechuudha dura ijoollummaa isheetti heerumteetti sabboontuun baay'ee hin beektu yeroo wanti tokko isheef hin galletti akkan isheen heerumte yeroo miliyooniin deessisana jechuudha baay'ee xiqqishuu tokko sabboontuun.
amma garuu kunoo amma guddattee tekinooloojii biyya alaa kana argitee galtee jireenyi itti fataafataa jennaan itti babbareede gammachuu irratti daddabalame jennaanii. Amma natti bareedee natti tolee jira jetteetu viidiyoo yoo hojjechuu dhiiste jechuudha. Sinii galee gammachuu irra waan jirtuuf jecha viidiyoo yoo hojjechuu hin dandeenye abshiru borummoo gaa waan haaraa sinii fiddee dhufti. Isaan sinii fideerra immoo waan haaraa sinii fiddee dhufti. Namoota tokko immoo kaleessa komentii jalatti afuuftuu eenyu afuufa maal gatii maalan afuufa maaltu nagashe mee maaltu nagashe fayyoos yoo fayyoo faana yoo jiraates maaltu nagashe sabboontu faanas yoo jiraate maaltu nagashe ani gidduu isaaniitti gammachuu isaanii malee wanti naga'u tokko illee hin jiru jechuudha. Lamaan isaaniifuun tobsu ani maan nagashe booda jaallatanis jibbanis isaan waliin masaanuudha. Turti bulti malee isaan masaanuu walii ta'u maaliif jennaan jiraan hin deebi'a fayyootti. In jaallata sabboontus haa ta'uyyuu malee booda sossobanii jechuudha. Bakka walitti deebinaa masaan walii taanaa wajjumaan jiraannaa jedhu maal abbaan fe'e niitii 5 6 fuudhee jiraachisu jira waan ta'eef rakkoo tokkollee hin qabu. Walitti deebi'anii boru wajjiniin viidiyoo yoo isaanii waraabin sabboontuu fi fayyoo yoo isaan walii galanii waliin viidiyoo waraabin na argitu ollaa galanii ollaa na amma maalan go'a jechaa jiraan mana isa duraa sana walumatti babal'isee itti qaqaxxalee je'anii saalonii qixxeematti ittaa jiraatan kutaa ciisaa bicha adda godheetu wal bukkee jiraachisa san booda waliin ba'u waliin galu. Bakka sabboontuun garraan miidha dhugaa nama ifattu baay'een keessan hin beektu baay'ee tokko ofitti nama qabdi. Fayyoon immoo fayyoolleen beekan dhugaa fayyoo faana odeessee hin beeku dhugoon siniin jedhamiti sabboontuu faana sabboontuun yoo dallante zarraf jetti bakka san booda gara laafti baay'ee waan ta'eef jiraa'anuu akka ijoollee kee ilaalli jettee eeyyamtii fi turte. Har'ayyuu yeroo bilbila kaasu ko itti dheekkamtu isheen kaasii haadha manaa keetti jetti na biruma taa'ii kaase ximbisin jettu zim jettee bira teessi garraamii miskiin inni nama akka kanaa argannaan dhugaa rabbiin masaanuu na barbaachisa akka sabboontuu argannaan. Kiristoosen masaanuun barbaada maaliif yoo jettan maaltu qobaanaa rakkise toshii danfisiisa wajjin toshinee wajjin danfisna gaaf tokko mana sheerraa nyaata gaafanni mana sheerraa nyaatu biddinni jedhee irriba koo rafaan dhugaasuma ganama ka'anii hojjetan sana jibbaan qursii asitti na guggubee biyya ormaatti asitti qullubbii shunkurtii kee funaanaa oola cucciraa oolan imimmaan koo gadi harcaa oola galees akkasuma abbaan manaa dhufee saayitii misaa irratti abbaan manaa dhufee saayitii qursii irratti abbaan manaa dhufee galgala irbaata irratti abbaan manaa dhufee wayyoo har'a maaluudha. Isuma kana sodaadha ganama ka'anii isuma qursii qopheessan keessaafuu isa ganama ka'anii qursii qopheessan sana jechuudha. Akkattan jibbu akkattan balaaleffadhu kanaaf jennaan anis masaanuu na barbaachisa maali yoo jettan abbaan as jalatti na aggeeffattan jechuudha. Namni masaanuu barbaadan koottaa anaan na dubbisaa keessaan jaarsa keessan namni na laachuu barbaadan qixxeetti wajjin jiraanna dhugaa lama taanee haala bareedaan kunuunsinee jiraachisna hin boqanna keessa nutis wajjin boqannaa ijoollee baay'ee gochuu dhiisne xiqqeessinee go'annaa akka haala bareedaan guddifannu jechuudha. Rakkoon qabu kuusaa kukkunnee kuusaa xabbasnee bitaatisa xabbasnee nyaachisna dhugaa maal nuti immoo ogeettiidha shamarran biyya arabaa miti moo maal taatan warra kaan taatanii rakkattanii xaafii waddade qamadii waddade boqqolloo waddade kallii walli daakuu xaafii boqqolloo irraa maal qabdu kuduraa nyaannee jiraanna nuti dhugaa bishaan raafuun nu furdisti yeeta abbaatu dhugaan siniin jedha iyyaadda hiina. Kanaafi namni namaa hiruu barbaadan koottaa naa hiraa wajjin jireenya bareechinaa isiniin jedha namni arrabsiinaa ammoo nan arrabsiinaa dhugaa rabbi isiniin jedha walumaan haasofna walumaan bashannannaa akkasii yaadaa jira jechuudha. Namni tokko dhugaa itti yaadii nama arrabsitu ta'een beekum kaleessa nama lama na arrabse dhugaa. Hamma fayyoon geessu naan tokko hata hamma fayyooyyuun geessu naan jette tokko jaa akka xeessaa fidee nama fayyoo gaa walakkaa fayyoon ga'u gaa Yesuus maaliif jennaan fayyoon koo mata 3 mata 4 dabar hanga koo 5 6 taati haati ijoollee nama caalti dhugaa waaqayyo ani singiliidha singiliin gatii maal naa qabdi jettanii yaaddu dhugaa waaqayyo innaa tokkommoo maal jette tokkommoo jo afuuftu sabboontuu nama namadha.
sabbantuuf jettee ati faana madhaa sabbooftuuf tumsita. Maqaa gooftaatiin sirraa ifatamu dhugaa afuurri afuuftuu sirraa ifatamu anarra afuufuun hin jiru. Ani yoo ta'e haasawii kiyya afuuf haasawuu barbaada. Cinqii jibbaa taa'ee yaadda'uu jibbaa viidiyoo koo akkasittiin fataa jecha lakkuna dhugaa rabbii qimamiyyoo hamman gaditti naquun beekan akkasumatti gadi xirqim ishee gochaa haasawii koo haasaa malee wal ceepha'uu wal arrabsuu midiri ushuu maaltu fide xaabbaas natti laan arabatti hiyata abbaatu jedha dhugaa rabbii haa nyaattu akkasittiin dhugaa rabbii laayikii naa godhaa viidiyoo koo sheerii naa godhaa namoonni jaallattan bicha laayikii naa godhaa baay'eetu sin jaalladha dhugaa waaqa umurii naa dheeradhaa naa jiraadhaa nagaan naa oola.